Ayyee baga nagaan dhuftee mee maqaan kee eenyu achumaanis maal hojjetta? ጌታቸው jedhamaaf nan baradhaa nan hojjedhas. Dargaggoota ammaaf maal dhaamtame? Duraanii dargaggeessi tokko ofiisaa irratti hojjechuu qaba jedhanii yaada. Namni ofiisaa geggeessuu danda'e, namni ofiisaatiin karooraan geggeeffamuu danda'e maatii isaa gargaara. Namni maatii isaa gargaare immoo hawaasa isaa gargaara. Achi booddee biyya isaa gargaara jechuudha. Ilaalcha akkamii qabda? Ani ilaalcha hin qabu. Biyya kanarraa maalan fayyadamaa, siyaasa isaa, ikonoomii irraa maalan fayyadamaa tun taane ofii keenyaan waan gaarii tokko, waan qajeelaa tokko yookiin waan bornu guddisu tokko yoo hojjenne namoota biraayyuu fayyaduu dandeenya jedheen yaada. Biyya bahuun rakkoo furmaataa ni ta'a jettaati. Gaaffii kanarratti ani yaada tokkoon qaba. Rakkoo hundumaaf iyyuu furmaati biyya kanaa bahuudha jedheen yaadu. Rakkoo hundumaaf furmaatis immoo biyya kana keessa taa'uudha jedheen yaadu. Namni biyya kanatti hojjetee jijjiirame yaadu jiraate biyya kana jiraachuu danda'a. Namni immoo biyya kanatti hojjetee jijjiiramurraa biyyaan baanaa wayya jedhe immoo achi deemee carraasaa yaaluu danda'a. Jireenya irraa abdii kutachuun akkamiin ibsita? Jechuun hamaadha jedheen yaadu. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti iddoo tokkotti abdiin kutata jedheen yaada. Garuu erga abdii kutatee booddee maal godhaasa jedhudha. Irra deebi'anii immoo abdii ofii haareeffatanii jireenya ofii sirreessuun hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Garuu jireenya keenya isa darbe irratti hundoofnee abdii kutanna taanaan hin ulfaata. Ayyee waan wajjin turteef ulfaadhu. Isin immoo laayik, sheer, koppiliin gochuun dagatinaa ulfaadha.